Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkamiin nagaa jirtu. Achuma harka fuunee warroonni amantii biroos osoo kutaa fi amantiin isiniin qoodiniin isiniin jedha. Nageenyi badhaadha jirtu. Alhamdulillah ana bira hundumtuu nagaa. Yaada ummoo ajab irratti yaada ummoo ajaboo irratti yaadni ummoo ajaboo yaada kiyya wal fakkaate dhugaa rabbi yaaduma kiyya wal fakkaate anis yoo dura waan akkana kan yaadaa ture wallaahi yaadaa ture anis akkuma isii kana jechuudha yaa'u warris warra gaariidha kifilii kiyyas baay'isanii hin seenanii yaa'u haatitti nama gaariidha. Achiin maaseeta yaada kana yaadeetiin ture osuma yaada kana yaadu keessatti immoo uf shakkaa akkam ta'inaa akkam na godhunnatti jijjiiramin waan jedhus keessa kiyyatti baqa walna harkaadha jechuudha. Gaafadhuu hin gaafadhu ittiin mari'adhu ittiin hin mari'adhu. Yaa osoo waan hojjedhullee ta'e ittumaan mari'adheeti malee calliseetumaan hin hojjedhu kifilii kiyyan seenan jedhe. Anis akkuma isii kan osoo fideetiniin macarrashaa inni sibiilli uffata irratti fannisan sunis hin jira. Akkanumatti lafa taa'a uumaa itti fayyadamanii akkanumatti lafa taa'a akka duraan madaamiti itti fayyadamtu deebitee uffata qumsaaxinitti guurratte malee lafuma taa'a sibiilli lama kan uffata itti fannisanii kun warri suuqeeti itti fayyadamu kun jechuudha. Anis osoo fideetiniin gisee boqonnaa kiyyaa laayif irra seeneetiniin ijoolleen irraa xalabatanii osoo beeksisee yoo jedhee sammuu kiyya keessa na yaadni na dhufe. Osoo akkas ta'u guruupii quraanaa wayii seene gaafa guruupii quraanaa wayii seeneetiin jedhu bakka imoo marraan barannaa imoo irraani osoo an qara'u bakka osoo an qara'aa jiru intalli isii tokko kifilii kiyya dhuftee Hawasiin kifilii kiyya dhufteetiin jettu akkan qara'aa jiru agartee ustaaz wajjin bakka dogongoree ustaazni qaba yeroo qara'u hin agartee dhageettee hin qaraataa naan jette nan online irra qaraataa naan jette jennaan jedheen jennaan sani achi kaa hamma gaafa san callisteetu mana biraa baate akkasuma jettee maashaallah jetteetu mana biraa baate gaafattee taane amma maannaan jetti ati garuu nama cimtuudha naan jetti bifaallaa isaarti ilaalaan ati garuu nama cimtuudha hojii hojjetaa quraana qaruun garuu akkamitti sii mijata naan jetti mee ilaalaa kamaaliif hojii kenna dhiistee barumsa ofii barataa jirtu waan jedhu sammuu isii keessatti uumame jechuudha sinii galee ati garuu akkamitti quraana qara'uu fi hojii hojjechuu wal bira sii mijate sanuu online irratti jette amma bakka akka nama naaf yaades fakkeessa hin jiraame sii galaa namni tokko yoo haasa'u jette amma haadhatti simte maayee maashaallah akkanatti hin qaraatillee hin hojjettillee maal jetti yaadni sii garuu akkamitti hojii dhiistee teessee qara'uun isiif mijatee waan jedhudha isinii galee jetti hiriyoota isiititti dawwaltee himtii obboleeyyan isii kan heerumanii jiranii bilbiltee itti himtii akkanatti beesiin qaraati maashaallah akkanatti nu bira hojiin baay'ee lan jiru maal yoo jettu haasaa jammarte gaafa sanarraa adeetan kifilii kiyya seenu online irra qara'aa jirtaa naan jetti na gaafatti adeeta kushiinaa na dhabduun online irra jirtaa naan jetti inda waltoon bilbila irraan kaasin online irra barataa jirtaa naan jetti adeetan kifilii kiyya seenuun hin dhufti mee akkamitti qaraata mee akkam qaraatan agarsiisi faanaan jetti hoo ka quraana qaalii rabbiitiif baradhu silaa osoo namaaf yaadu ta'e osoo nama siif yaadu ta'e osoo ati nama mana san turte akka namummaatitti yookaan akka reemummaatitti yookaan akka nama gaariititti
silaalanii irratti si jajjabeessaniiyyuu quraanaayyuu bitanii siif kennanii alhamdulillah quraanni mana kana keessa guutuudha qaroo barbaade ka barbaade irraa qaroo danda'a kifili bakki jirallee jammar anumatu qulqulleesse kifili kiyya naqee anis immoo kophaa kiyyatti hin qaba silaa bakka akkanaa kanatti si jajjabeessuu qabaniyyuu keessi isaanii laal keessi isaanii sararatanyaaf bootaa qabaatee jechuudha. Hojii keetiif bootaa siif qaban malee hojii keetiif si jaallatan malee bakka guddachuuf tattaafattutti inuma hin jaalatan inuma sin jaalatan ani kaaka hagana haasaami ka dhufutti naasofti ka buutti naasofti bakka kanatti beekin qaraatillee siin kana maali bakka na hojii isii waanuma hojjennee bakka na gooteeyyu jechuudha sii galee hojii isii akkuma taraa wayiitti allaalee akka waan faayidaa kiyya fayyadamaa jiruutti haasofti yoo haasoftu sini galee ani ka quraana rabbii qaalii rabbiitiif hagana na goote gaafa duniyaa biizinasa mana isii keessatti inuu hojjadhee hojii jira akkam na gooti ka jedhu masan sammuu kiyya keessa xaq jedhee naa gale jechuudha. Isin gaafa sanarraa yaada kana of keessa haqee of keessa balleessee gaafa biyya kiyya galee akka barbaade hojjetachuu danda'a ka jedhu murteessa itti dhiisee jechuudha. Amma ajabillee akkasuma akkana kudiyyan seenanii warri sorra gaariidhaa boqonnaa kiyyas hin qabaa jette haguma barbaadde dootee boqonnaa qabaatte isaan bar ati bilbilaan haasa'u yoo argan hojjetaatu si'ii bilbilaan haasa'u argan dhiigni isaanii gama akka danfu ni beeytaa jechuudha. Sii galee viidiyoo mata hojjettu kan mana isaanii keessatti isaan hin jaalatan. Hin barbaada viidiyoo hojjettee biyaas yoo guddate viidiyoo daqiiqaa 10ti. Miti kanuma hin jaalatanii isaan bakka haga mana isaanii jirtu hojii isaanii isaan tajaajiluu bichaadha isaan kan barbaadan sii galee isaan tajaajiluu bichaadha. Malee mana isaanii keessatti guddadhee mana isaanii keessatti biizinasa dalagaa yeroo boqonnaa kiyyaatii maa rakkoo qabaa isaan akka nama kennaatii miti. Tisiin jedha kanaaf siyaanni akkanaa naa dhufee jira garuu akka hin taane arge itti dhiisee siin jedha. Yaa osoo akka jedheen akkas ka dalagu ta'e isin dalagama kennaayyuu dalagaan jirtu teesseetumaan biizinasa ofii dalagaa jirti. Fakkeessaarti malee dalagama kennaan dalaydu siin jedhan osoo akka harreetii akkana dalaydu osoo si argan odootti dhaabattee odoo si argan dalaydu min dalaynee siin jedhan jechuudha. Akkasan isin jedha hordoftoota kiyyaa manni namaa manuma namaati. Yaa osoo haalummaa nu gochuuf si mijate osoo dandeettii iyyuu qabaattee isaan hin jaalatanii. Keessi isaanii hin jaalatu. Nuka jaalatamnu isaan biratti fayyaa qabaanne dalagaa isaanii gaafa akka isaan barbaadanitti dalayneef waan isaan barbaadan gaafa gooneef gaafa isaan kabany gaafa gajjennee mataan gajjennee dalagaa isaanii wajjan waan isaan jedhan na'am gaafa jen gaafa isaan si jaalatanii si kabajanii akka firaatitti sitti dhiyaatu malee gaafa ati akkanaa waan akkanaatitti hin jaalatan gonkumaa hin jaalatan sii galee. Kanaaf isin jedha obboleeyyan kiyyaa koomintii illee baay'ee dubbiseera warri saree fi jarri hin amanamtu sitti haa hafu warri jettanii koomintiis barreessitaniif jirtanii warri itti cabsi jettaniinis jirtanii irra caalaan garuu koomintoota wal fakkaatu warri dhiisi sitti hafu biyyuma kee keessa akka barbaadde dalagatta mana namaatitti biizinasa dalaguu sitti haa hafu booda rakkoo sirraan gayaa. Hin amanamtu jarri jara hin amaninaa baay'ee bira turre jettanii nu jaalatan jettanii jara hin amaninaa jettanii warroonni koomintii wal fakkaatu hedduu barraa jira baay'ee dubbisee koomintii isiillee dubbistee jirti irra deebitee kanaan isin jedha anillee yaaduma akkasiitu na keessatti uumamee deebisee of keessa ziiressu godhee akka hin taane argee rabboo kaasaniif sababa naa godhee itti dhiisee isin jedha obboleeyyan kiyya akkasii alhamdulillah. Boodarraan quraana sanillee ittuma dhiisee ofumaa kiyyaa kophaa qaraa malee isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.